ay wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh khotayo idutana dubbi ogusu jirtani akam jetti dubbi idutan sagale isin rabade amman sirri sarabgo sagaluma bantani mi sapuna ranger jerini Sagaleen amma adda jedheeru sagaleen amma ni dhaga'amti amma sirriitti dhaga'amti gaa ammani dhaga'amti yoo beekaa di du'aa malee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما سر الدقيمتي أما سر الدقيمتي إيه أما سر الدقيمتي مي يو بيخاتو من مقا دقيمتي جت ملي أما سر الدقيمتي ديرو مالي جرتني سمي ونتناول السريسي إيه دي hayyee akkuma beekamu kabajamtoota fi jaalatamtoota Facebook Sheek Abbuuta amma sagaleen sirriitti dhaga'amti baga nagaan dhuftan hundi keessanuu amma sirriitti dhaga'amti wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkamii jirtan hundi keessanuu akkamii jirtan hayyee eega dhaga'amti matti seenna irradii buudaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu warri wa alaykum salaam jennees yooyya kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya hundi keessanuu tanaa waliin naaseenus deema ونزنا ولنا قبض فيديو هاي أنا كنا جملة أسوم بخبر وانتي كاب نقطة ندير أمام درك ولي جيسير بكمان يجتني يسيسه جشيء تجار تقبيتا بيجتينيا شيخ تقبل بدو في فوسفني بيتا فوسفني
Michiyoon dura fi deetuma beektaa rabbiin gidaaruma kana qabee fi qabeetti godhee beektaa michiyoo. Bakkumaan iyyattiin iyyisiisee jeesii gale. Ifumaaf iyyuu ka'eewu. Ani bakkumaan iyyattiin itti kaa'adde boo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee itti seennaa akkuma beekamu har'a haala yeroo jetti si galee mata dureen tiyya. Haala yeroo kana iddoo tanagaa waan deemaa jira ajandaa Oromoo darbamu jiru. Ajandaa Oromoon itti yeroo gubuu jirtu shorti memorii kan qaallichi shayxaantichi nuujuusan. Shorti memorii kan qaallichi nuujuusan itti deemu jirra. Waan inni jiru gumaanii itti dhufaa jirraa jechuudha si gale. Ajandaan tokko hoggii darbamu eeysaahi darbamee jechuun gartee isiniin galu. Hoggii namni waa isiniin je nama san murmuuf nama san falmuufaaf wara rakkatu garraa jechuudha. Mee dursa waraana qabsoo jechuun hiikaa isinii himaa jechuudha. Isin hordoftoonni qabsaa'ota waraana qabsooti. Jeneraalli dhaabbadhaa isiniin jennaan dhaabbachuu baruu qabdanii. Maaltu jira? Dhiiroo maaltu jira jettanii dhaabbachuu qabdanii. Jeneraaltichi tokko annaawunsi godhee waa isiniin jennaan dhaabbachuu qabda. Wallee dhiyoo tana deddeemtu wallee aadaa Arsii taajuu gurbaan rabbi itti fedhe kun dhiyoo tana wallee san baase san sheetichi yaadarra kennatee ture. Kitaabul jismii soogiddarra dabarse jaallan kiyya guddaan waan inan waan san qeeqeef ni galaaf natti hin fakkaatu sii gale. Aadaan Arsii har'a qofa wallifamne har'a qofa leellifamne Arsiin ummata goota ummata gartee wanni isii har'a addunyaa irratti akka waan ummata har'a uumame akka waan ummata har'uma qofa wallifamee fi maaliif godhame sadarkaa kaabine qaallicha wayyaanee wajji dhiiga Oromoo dhugaa ture san har'allee dhiiga Oromoo shayxaanticha wajji dhugaa jiru Warqinaa Gabayyootiin hanga sheer ta'utti warra jala kana Warqinaa Gabayyoo jalaa xirraafii fi waxii dhuguun maaliif akkatti afarfamee jettanii osoon addan baafatin gartee hedduun keessan hinaaffaa maarree hinaaffaa garaanaa isin gubatu milkii Arsiitu garaanu gubaanuti. Arsiin milkaa'uun nu gammachiisa. Harargeen milkaa'e, Wallaggaan milkaa'e, Walloon milkaa'e kutaa Oromoo keessaa yoo takka milkooye. Sigal. Qabsoon Arsiin keessa hin jirre salaata faatiyaan qabne eenyu dura jee Sheekh Abbuu Taatii jedhu. Nuti milkiin kutaa Oromoo takkaa nu gammachiifti malee. Milkiin kutaa Oromoo takkaa nu boonsifti malee. Ittiin dhaadanna malee ittiin hin xiqqaannu jechuudha. Ittiin mataa ol qabannaa jechuudha. Sigal. Hagaraan isin gubatu maarree namoonni bakka lamattiin qoodee ilaala. Kan wallaalummaadhaan dhugumaan gartee wanni kun hamoonni kun itti faca'ee Jawhara jedhaniin si galee Jawhara jechuun gartee fedhii al-ishq min al-hubb kan arabni yuusas jaalala keessaan si hoytu jechuudha. Jawharri akkasii sun kan itti faca'ee gartee hanga huccuu facaasutti utaaluus ni jira jechuudha. Sanaan irra laalu gammachuurra jira. Gammachuu isaatiin duraa tuqee sheekha xiyyaarree isaa kitaabul jismi dhufee soogiddanarraa distirra dabarsee jee mirga isaatii. Garuu habeekaa waa godhu sani kasi godhu. Aadaan Arsii har'a qofa wallifamte, har'a qofa sirbamte, maaliif har'a akka dhaadheeffamte? Maaliif har'a hoogganaan kaabineen hundi Kaadireef kaabineen gabbaatee akka dhaadheessite? Waay? Waay? If gaafadhu. Namni milkii teessaniif takkaa milkii kutaa tokkootiif kagaraan yaasu haa yaasu
arra sa'aatii aadaa dhaadheessinu, sa'aatii aadaa sirbinu, sa'aatii ilma Arsii ajjeesanii harreerra fe'anii magaalaa keessa oofan. Arra sa'aatiin sa'a qabsooti. Ajandaa qabsoo akkamii jijjiirra jedhanii hayyoota Arsii keessaa beekamu walafaan keenya jedhanii goota Warqinaa Gabayyoo har'a aadaa Arsii sheer godhe Jawaar Mohaammed sheer hin goone jedhanii ajandaa biroo uumuudhaaf akka qophaa'aa jirtu bilisiginnaan gurraa qabdu ise sigal waan gootan godhaa sigal waan jettaniin jaati adda diigaa tokkummaan dhufte kun diigamu qaba jee shayxaanni akka ajandaa gad dabarsee jiru quba qabdu ise deeggadda Jawaar cinaan maal siin jee bashaashatti illee na jalaan bahuu jee maal jechuun gandummaa waa jaaraa jiraa jechuu argisiisa. Mee akkamitti isinitti himnaree mana dhufnee isinitti himuu hin dandeenyu. Mana dhufnee isinif fannisuu hin dandeenyu. Mee akkam taaname min ittizaaz maalaa goonu mee naa himi. Sigale. Namma wal nama lolchiiftu sun. Sila walleen bilisiginnaan sheer godhuu qabdu wallee namicha Addis Ababa jeesani. Tadachi qaallichi meekaappii godhe hunda garsiiftee addunyaa tana hunda misooma fakkeessitee maal jettee mitiqqishoo jette. Waay sanna piippiin sheer hin goone. Wanni diinni kee sheer godhu, wanni diinni kee sii dhaadheessu, wanni diinni kee sii faarsu waatu duuba jira. Gaafa ilmi Arsii ajjeefamee harreerra fe'amu Warqinaa Gabayyoo noomaan jiin. Warqinaa Gabayyoo maaliif noon jiin? Warri harrakka lafa dhiitee maraatee Jawaarri itti ka'ee jee akka waan Arsii jaalatu fakkaatu kun isin Arsii keessaa dhalatee jettan kun nuutu Arsii jaalataa bara. Maaliif jiina gaafa? Akka Arsiin hin duuneef mormuu jirra. Akka aadaan Arsii, aadaan Harargee, aadaan Oromoo hin banneef falmuu jirra. Akka namni harreerra fe'amee hin deemneef falmuu jirra. Sheexaanticha dhiigee gartee Oromoo kana guutuu dhuguu jiru kaasu jirra. Arra waan isaan jalaan dabran gartee ajandaa caalaa bultumeerraa eegalee hanga ajandaa wallee kanatti ajandaa darbame. Sigale. Gujii keessatti intala gartee ajjeefamti. Ulfa baatii sagali arraan dhalamoo boruun dhalata jettu ajjeefame. Namni irraa dubbate jira. Namni irraa dubbate jira. Hin jiru jechuudha. Wallagga keessatti woboon lolee lolchiisee kuffisee daaraa godhee bilisiginnaa dhukkee godhee namoota 200 ol kan qabaniirra ta'an hidhaa yaasisiise. Namni irraa dubbate jira. Isin gartee walleerra wallolu jirtanii jechuudha. Piippina isin ajandaa sii darbee ichi waan biroo godhu jira jechuudha. Amma maal godhu waan Baalee fi maarree nu laallattu jedhaniiti isinuma walafaan kaa'u deeman. Nuti keessa jirru siinja lakkii keessa jirtaa jettaani ati ganaa asii tiktook manaa baluu dhaynaa koottaa waliin jettan. Obboleessu mee xiqqoo laal nama wal dhageeffatu haa ta'a. Nama wal dhageeffatu haa ta'a. Namni tokko yoo waliin dhageeffatu yoo nama wajji deemu nama kaayyoo takka qabu dhageeffatu. Sigale? هذا كل شيء من البطين كل شيء من الخسارة جاربني سيجل قوم خسارة دلقوا جراج سيجل خسارة دلقوا جراج غافة ستة لدى جيفتين غافة ستة تولي واي جت سوتت كام داون تاتي وغافة شوكبتاي وغافة شوكبتاي أي جارسمان كيتوبر intala dhalaa yoo taate takkaa gurbaatti
jiraata jaartummaan teetu yoo amala jijjiirtee seehooysu eegalte amala durin qabne fiddi arra maali jettee firraa xiinxalu qabda takkaayoo jaarsa kee ta'es arra maali jettee firraa xiinxalu qabda piippiin arra maaliif akka wallee tana sheer gootee way break news kuma warqinaan gabayyoo hundaa sheer go way maaliif jettee akka maraatti waay ajandaa dho'isuu barbaaddu jiraas jalatti wallee naa wallifamtu ana wallee irraa dhimman qabu namichi duraan namni nuun laaluu fi arra rabbi nasiiba tolchee fi ilaale an for first time arraan isumaa ijaan arge namoota akka sheekaa butaa kana hundaa ijaan arge nasiiba guddaa qabu sigal sun dhimma mataa hiyyaatti miti sigal aadaan arsii arraa miti kan wallifamte arra dhiira meeqaa wallisee itti du'eetti baqee aadaa tana nuu fide sigal akka sabattuu badaa jirra aadaa maalaasu seenaan teetu seenaa qeenxeeti siin jechuu jirti peenteen jaa mitiiti wanni piippiini aadaan teetu aadaa qeenxee wanta harma muraa naannolee hundi adii gamtuu jechaa jirti namni gartee aadaa dhabe namni seenaa dhabe aadaa maalaasu sigale saniifuu angaafas wanni jala muree waan kana mormeef wanni piippiin dhaadheessite jannata illee yoo taate rakkoo keessa jira jannata jettee ittiif hin darbin azaaba keessa taa'ee gubachaadhaa carraa eeggadhu hanga namni sirraa waa laalu dhufee laaluu ansumaafiin feetuni fudhatu feetuni dhiifta rakkoon hin jiru nama kana caalaa aadaa arsii ibsee wallisee jira akka joorjii maarree sanfaa namni kasitti oowwise ni jira for in history for first time kaabineen mootummaa sadarkaa olaantuu wallee takka sheer gooti for first time wallee oromoo maaliif arra godhe ni muddamanii as keessaa nama bitachuu barbaadanii jira as keessaa nama waliin naquu barbaadanii jira abalu sheerin goone abalu sheer godhe abaluu turra arsiidha jedhanii nama lafaan kaa'u deemanii jira sigale waa hedduudha firraa laallaa jechuudha sigale waa hedduudha firraa laallaa waa hedduudha firraa laallaa saniifuu ummanni keenya wallee naa wallifamtu sa'aatii laalladha sa'aatiin oromoon dhiichifturra jirra sa'aatii oromoon dhiichifturra jirra sa'aatii oromoon aadaa si ibsatturra jirra maaliif arra dhiichisaan du'a teenya dho'isan maaliif dhiichisaan buqqaatii teenya dho'isuu barbaadan maaliif dhiichisaan diigamuu mana keenyaa dho'isuu barbaadan maaliif dhiichisaan gartee buqqaatii riira arra kaabinee riiratti baale keessan maal godhu jira ilmaan marsiitii riira sunis hin qotattanii abadan jettee hin qotattan jettee riira keessa baale keessan maal godhu jirta haadireef kaabinee arra yeroo ati duuba asii wallee takkarra walloltu mee yoo biititun guutuun kaatee wallee ta'e jettee arsii jettee iyyite mee maal sii gooti yoo namni kee du'aa jiraate yoo namni kee buqqaa jiraate yoo aadaan ta'e badaa jiraate yoo seenaan ta'e dhabamaa jiraate mee maal sii gooti mee naa himi biititun guutuun hin sinne miidiyaan addunyaa kana aljaziira miitirqishoon CNN Bloomberg Washington Post yoo addunyaan tun guutuun kaatee si iyyite yoo manni kee nageessa hin qabaan yoo bakkatti aadaa tana leellifattuun qabaan yoo bakkatti seenaa ta'e gartee leellifattuun qabaanne maal sii gooti arra osoo riiraa baale keessaa namni buqqaa jiru naafi ati asii wallee takkitti irra wallol sanyii sagalee ta'uu dhabne osoon gujii keessaa haatii ulfaa ajjeefamtee
reefisii mana taa'u jiruuti naafi ati wallol osoon ilmi arsii kanati jettu kun sabboonummaan arsii yoo si dhagahamte akkatti gartee miidiyaa irraa si faranxiisi osoon ati asirraa arsii jettee faranxii ilmi arsii harreerra fe'amee ajjeefamee deemu jira dardarri arsii kallacha dhawamu jira milishaadhaan kun qurxummii nyaatamu jira sigale obboleessoo dammaqi mee xiqqollee taatu dammaqaa yaabbulee mee waan ajandaa godhattan laalladha mee rabbuma namaa miti rabbuma sodaadhaa saba miskiina kana dhiisa sagalee tanumaan qaba gaa'ii ayroonno rabbuma sodaadhaatii saba kana dhiisaa isa warri keessattuu warri miidiyaa kun warri waa oogiftan kun isa sa'aatii gartee wallee ajandaa goonee mee haasawa dheengadda Profeesar Isqeelii fi Jaawar akkasitti haasawan san bakka jiruu quba qabdaan madhaamsa isaanii jedha. Aadaa arsiitiif mormu jirta haa goota kee way numa goota bara kunis arsii arrabsu jirta haa aadaa isi yoo arsii arrabsite if arrabsite bara yoo arsii faarsite if faarsite bara namni qaama fi tokko na dhageeffadhu qaama fi tokko yoo nammaan ka'ee gosa Oromoo keessaa takka arrabsi ifiin arrabsu jira bara waan akkanaa dhiisa kun nun barbaachisu ani dubbii irraa miishoo tarraa macarrashaatiin siyu jannata yoo piippiin si faarsite jannata sanin seeninii jannata ol wanni qaalii wayirti azaaba keessa taa'ii carraa hanga warri gartee sirraa jannatuma sanuu sirri laalu dhufuutti azaaba keessa taa'ii carraa kee eeggatu aadaa dhiisi aadaa asii biraa yaanaa'u maarree jettu tana asii biraa yaanaa'u jannata san keessa yoo piippiin dhufte sigale kanaa ol wanni dhaamsi irraa mahiyyiitii siin jedhe hin jiru kanaa ol wanni ni geessitti aadaa warqinaa gabayyoon aadaa deeyisuun fudhadhu artii warqinaa gabayyoon aadaa deeyisuun fudhadhu eeysaa dhufeeti har'an aadaa deeyisa osoon inni aangorra jiru ilmi arsii buqqa'u jira bara baale keessa baale guutuun gurguramtee jirti bara soomaleen daangaa cabsitee daangaa hunda fudhattee lallabattee taa'u jirti bara eeysaa har'a sabboonaan haa ta'ee dhufee walleen aadaa deeyisa ati kana ajandaa gootee wal naa lolta obboleessoo xiqqollee taatu mee nama ifin tuffachiisina ummannummaan Oromoo kun wahuma dhufe jalan oriinaa sigale amma duru bakka meeqa baatanii guruubii meeqa baatanii kun nuti baale arsii miti nuti maarreen arsii maarree miti mitirkishoo isinummaan walee galtanii boodamma maaltutti aana warqinaa gabayyoo arsii jaalataa sheer godhee aadaa arsiiti sigale sheer godhee Jaawar Maamma sheerin goone to jettutti asaan gana amma kuni Jaawar irraa ittisa kuni maar irraa ittisa sheek abbutaa iddoo tana gubata sigale mee maalumaan isin godhe mee rabbi sodaadha mee maalumaan isin godhe anaafillee yaaddanii bannaa saniifuu sheeka keessan kanallee yaadala sheekana arsinuu jaa yaada yeruma hundaa'u namni wajji qabsu hitan tokko waan takka yoo morme mee dhaabbaa'eef laala nuti isin caala nama arsii jaalatu isin caala jechoota filatamaa nama filatee saba arsii kanaan jiru so isin caala ummata kana faarse faaruun beekani maarree sanduuqa maarree dhaboodhaa baanurraa waan akkana nuti qabsoorra jirra aadaa teenya gana guddifanna seenaa teenya gana barreeffanna
دانغا خينيا وغنا خبچيفا ساعة دينة مدينة غرتي دينة تانكي في بانكي جرو الباتي خيسايا شو جرتي أتي غندق قد بيتي أسيما خوشرنا هاتو يتاديرو هاي وصون كونوتي سننجوتي خنوتي فينجتني ورمون تيولنا تاتي هجوتي خيولنا في الدي هيا لبان كنا جالا قرامي لفرت تاركو قمنا سيالي سيالي سانيفو قام فدامي مي ربي صدا داو تكشولي تاتو قام فدابلين أرى مالكي سجرا ورمون مالكي سجرتي هو سلاني ربي رواني فردي نجرتي سلاني ويتي كبابر آداني ويتي كبديور قبصوني ويتي كبدي يرو قبصوتي يرو قبصوتي واتك ونياتي أرسي دبل تنجر تونغ فيتي أرسي بارسي واتك أرسي جتي ونياتي أورمو خيسا أرسي دبل تنجر واتكاتي وني أرسي جت لفق كبدف وني أتي أرسي كبود دي سنجر تورمو تان كيس أورمو تان مدتي سي مدت يو أورمون توم ملكويتي يو أورمون توم كسرت ولمان كسر راي أنا أبو مالغونا والكابنة تببانة ملكاو كابناجت ملكاو كابناجت ليش مرة ثاني في لا لايز هذا انت لكتي سنيتي برت ألف قداسا والقبض ألف سنيج أولا بجي خيزت ميت قول لي سنت دقام humanity نيسا قد تقوي نمما نيسا قد مي وهو موليتنا دادي سالالا ورد وانجاور درو دابتشو تري ورد أبسوطنا درو دابتشو تري ورد يوتا خينيا دلو تجي عرمسو تري ورد مرو نمان في دجي مرو تكيسا تري سيلا مي ورد مكتي وليتنا دادي سيوو جي مال جي مركانو قنا چل جاميلا لان جلوالا ورد والله لانقود الراجي چنجرو سيلا هنا موت فكاتي تم مركاني قده هنگس ما يادو دندوانته أرى يوم نمني دوام فالله يجرو تكو وان تك مركاني في دمالي فك مركاني جيف رالالون كوزي أي أكلمتي نتف دربا يوان تكاني سيادة كيس واي رام فتشو جي أشالون ديسا غافك إيرون ويانين بيجبول شجرت غاف تكو غافك إيرون علابا آباو تنهندك أبتني مخينا دان كادري مغالب غورو ترتيادت هرير با جاني ويانومان علابا باو اركو غورتي غافا جاور مرمي او امن ندي دبرسو دور كسن اكمت هرير غدا خنا دبرسو دور مار شنن تنتي قياما خيسي شنن داوت بزات يل ولا لا هرير خنا كمت دبرسو دور باي يو ريمبر يادتو هريرة سيولا التبر كيرون على باق أبتيتي مقالا وندخي سابر بادية وندخي سامخينا نقورو جراني بر كيرو سيولا إفيفونو برغارو جراني فكات جاور أبدا هريركم كينيا متيجي مرميادة تسا مالف وجي وانا تنفيني سدروك أبني سدت أبن وانا تفيتو سيفدني جي وانا تفارسو فيتو سوجي فارسني جي سيسيناني تيجي تيغورة عد سديغن جالو بخيها وجي قبساو جرتو خنا وجي ولفان سخاني جي أما ميكا خيسني كليبو واجين عرب سن ورما وجي قبساو جي أنا انقسما يادني سنت نارو سنت عاريتي متخنين جي جاجي مالي فانجي عدو دندي سنن قسم أبو شيخا خنا خرادي رو الجزدي ما دفني يروشينكم مال أركني كتاب الجسمي خنا الرمال أركني ندرو دابتين انجل إيه حقنا هونكا ها بيبين دوانو خرطي نباتو دابد دفتي سيجي جبيسي تبرخون أكنو ما مار